Hojii bunaan buufataa jira. Namni keenya bari ati Oromoo garam yaa'u eegalte ni beektaa? Ani garuu dhiira isii fuudhee jaarsatee bira ciisu san akka kiyyatti akka namaa tokkotti akka ilma namaa tokko yoo deebi nin ajaa'iba. Namuma akkamiitu. Wallahi nama gaarii fuudhaa jiru nan. Maal mucayyoon dhugaa qabdi ammoo silaa kana heerumtee yaadattee olidhaas. Mucayyoon dhugaa qabdi. Dhugaa qabdii dhaggeeffadhu akkamiin? Isii miti dubartii Oromoo hunda walitti qabamee maamma bayaanii heerumtaa jedhi. Qanyisa kanaaf. Irratti boonnaan dubartii. Okay, waan boo'ichaatiif. Awoo kunoo tanaan jaa bar dhiirri keenya kun qoottar jaa akka Mr. Hamzaa kanatti fataa jaa zanaa jaa boonaa deemaa gizeen isin jenne man dhageessan. Yaaba. Ammaa yoo miidiyaan fayyadamne taate malee osoo inni miliyoonera iyyuu ta'e nuti itti eeguun. Miidiyaan fayyadamne. Kunoo jarree wal tilmaama agartee hoo? Hamzaatti maannoo Maamaditti maama bayyaa itti namni heerumu hin jiru jetti. Namni heerumu hin jiru amma bayyaa. Hoo jarree kun wal tilmaamamu. Kaleellee dubbannee ture. Daalatti takkallee taatu yaani sayyibaa jaarsi biraa deemellee takka fuunee gixximitti goonee gadhaabna inni bara karoora nuti murteessine. Hin fuudhaa ishee wajjin hin bulaa hoo isin jala keessan hin baqatu Hamzaa ishee nama hin fuudhaa utuu. Hin baqatu. Hamza nama kaleessa dhagahi nama kaleessa dhiiri laman dubbattu siin jedhe gastii irratti. Dhiira dhiiri laman dubbattu siin jedhe har'a ganamaa ka'ee. Booniyyee amma qabrii keessatti hin dagadhu hin dhiisu. Booniyyee dagachuu goguu hin danda'u nama siin jedhe kaleessa bagana dhageesse kalee wallahi. Awwa mucaa galatoome bagana dhageesse kalee nama dila sanirra gorseetiin marabbaa dhiirri takkittii tana achi dubbatu jedhee waadan Huseenii addaan baane har'a ganama kana gabbee kunoo booniyyee du'aanuun dagadhu jedhee. Irrimaa kee barga nama subii laayivii irratti haasa'e barre booniyyee dagachuun wanta danda'u fuudha raabdii hin fuudhu jedhan man lubbuun jirutti hin fuudhu jedhee kan biraa jechuudha hin fuudhuun kan biraa nama biraa. Nama daqiiqa gaafdii caraan akka nu danda'e. Hayyee muftii. Muftii. قالتهما الفاضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نما ازلوا في هند اساني في دامسان قبا تكفى بلوان كي يوني خني هنگا حيوان الراتي متيا وان دوبل ديبي دوبچ برباد نمون هدون دبتاني جران نمون هدون توكو توكو وانجر استاذ محمد بياني اللي غافا دبتو مجتي تنا اكا امنتا اسلاما hinjijjiiranne godhaa jea tokkoffaa namni amantaa fudhatu nama osoo hin ta'in dantaa ofiitiif feetu qayyaratti feetu dhiistiisilleen kana waan daldaltu hin jiru ummata islaamaa irratti duula ummata islaamaa irratti akkas godhaa ummanni islaamaa gabbahi qaama kee qullaa mul'ate irratti noormaalii fi maarree fi akkas jedhi kana man jettu in jirtu shari'a islaamaa keessa amma booda shari'a islaamatiin hin daldalina takka nuti nama gara islaamummaatti dhufe lubbuu keenya caala jaalanna lubbuu keenya illee hin kenninaafi ijoolleen islaamummaa irratti dhufan ijoollee tokko lama sadii miti akkasuma yaa tasfaa'ee micayyoo amartii jedhamtu micayyoo maqaan isii shugguxii islaamaa jedhamu micayyoo maryam ijoollee allakkaa'ee fixuu miti ijoolleen miliyoona jira wallaahi arras porus bakka guddaa jaraa qabna namni maqaa jaraa kaasaa jiru hin jiru gaafa namni itti duulu nuti awwalatti ruuhii tenne jaraa kennine wanni isii qofa gartanii akka wanna malakaa wahiititti ilaallee nuti odoo isii badii dalaydu kana islaamummaatti dhufte jennee yeroo hunda nuti isii sujuunnu hin jiru تاتي إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم يا ربنا فاتوا أما خنا إرا قالوا لك أنكرا أرججر ربين إرا نخايجر خرامكم كرا جنة نجيس وخرا خنا ملء خرام برا فرمان نجرو تكابتشو وري أمني إسلام اللي توكتوك وري وانا ددها سفتن إسلام ما أنت إتين تبتني متي تيتين أشوفني متي أكنا قفن دبتشو بربادا إسلام ما وانا دان سينا وانا بام بربادا وانا فدوا لقد قالوا متي إسلام ما ربي قوتون خين اليوم أخممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا الحمد لله دبرتين إسلامتي دولمت إسلامتي الله رفت فكيس جرت الله ذات ترتيب إسلام ما دا قبدي جولن قرأ من تتلو فان تكوتش إساني كانت حياة عدب ربنين قبل إسلام ما كان لنا من برسيفت
maqaa islaamummaa nyaatina maqaa islaamummaa balleessina qabattan karaa rabbii irra deemu isin jaallanna lubbuu isinii kennina wanni kanaan immoo gizee hunda akka nama waraana wayii yookaan meeshaa wayii harkaa qabutti maqaa islaamummaatiin ummata islaamaa akkasii jedhan takkan jiru wallahi ammicattii tana lubburraa hin jaaladhaa ture waan biraati miti beekan namni waan biraatti narraan fudhatina islaamummaadhaaf qofa barnoota isiin barataa jirtu nin beekan namoonni hedduun na beeka maqaa kiyya Abdurrahmaan Aliyyi Jaa'imoon kiyya nin beeka isaan kanallee gorsat ture isiiyyuu gorsat ture mataan kiyya ajandaa hawaasan ta'ina warri iimollee isin duuka jirra hawaasa barreeffaman deebisina isallee gorsi ofiillee of gorsiiti miidiyaa gubbarra baatanii waan arganii naasina jedhanii jiran beeytiisillee Ustaad Muhammad Bayaan itti dawwallee gorsu ture karaa iimoo kana rabbi sodaadhu ajandaa hawaasa kanan ta'inati kabaja qabda kabaja sii qabna akka onlaayinii iimootitti wallahi hawaasni guutuun kabaja isaa qaba garuu har'a kabaja san isaan qabna isatu diinaa xiqqeesse waan ta'edha an akka mataa hiyyatti Muhammad Bayaanii kabajan qabu amma saatan kabajaa fi teessoo ulfinna abbatoof jala eeggataa jedhan takkaffaa inni diinadhaa fi gartee kabaja islaamummaadhaan qangoone micattii gartee sirumaahuu akka isin akka waan islaamummaan zinatti nama dalaydeetti sirrii jirti narraa dhaabaa jeetiniin zinarra nama galu zinarratti isii gargaaru jira jechuudha gorsuudha keessan dhaqee malee ol bahee miidiyaa kana gubbarratti hawaasa 2,000 irratti shari'aatamtu rasuulli rabbi sallallahu alaihi wasallam akkuma reef jedhan amaanaa kan dhaamate dubartii zinaa dalaydu dubartii zinaa hojjettu amaanaan dhaamne rasuulli dubartii tartiiba qabdu fi akhlaaqa gaarii qabdu dhaame malee dubartii bakkuma argiteetti waan argite haasawaa waan barbaade akka feetu dogongoruun ni jira kullu bani aadama khattaa'un wa khayral khattaa'ina tawwaabiin gaafa isiin waan kana dogongoraan namni gabbaase illee wallahi itti naarreenu haasawa isiin haasoftuu fi Ustaad Muhammad Bayaana haasawu sabtu aarsi namni hin dogongorre hin jiru aniin kun ni dogongorabu walaakin namni ol bahee akka waan nama waan gaarii dalagee tokkotti innis isiilleen ni rakkoo takkan qabu waan hamilee nama cabsuun qabu waan akkasii innilleen kana caala wanni dabre hin jiru tun ijaartii miti obboleessa kiyya Muhammad Bayaan yoo na dhaga'u taate jechuudha wallahi ijaartii teeni miti yoo ati gadhiifte deemtee islaamummaa irraa gara kufritti adeebitu dantaadha rabbi dantaa ittiin qabu osoo akka hadiis al-qudusii keessatti akka jirtanii insa wajannatti nagabbartanii maa naqasa mulki walaa maa nazada mulki walaa shay mootummaa tiyarra waa takkan dabaltanii yaa rabbi hadiis al-qudusii keessatti akkasuma osoo nagabburullee baattanii maa naqasa mulki walaa shay kama inumaa gabbaatee dhiifama gaafachuu qabdi wanni isii sujuudaa fi oolu hin jiru wanni isii kadhachaa oolu hin jiru inumaa huun hin galatte akka mataa kiyya gabbaatee kanuti isii kadhannuu miti nin balleesse ummata islaamaa isinitti waan hin taaneen dalage waan islaamummaan hin qabne hojjadhe har'a qaraatee quraana beeyti hadiisa beeyti osoo beeytuun dalayde macasiyaa isirra jira gadi baatee rabbii ofitti hubaa deebite ummata islaamallee dhiifama gaafachuu faallaa nuti asii kuuni taraa itti tare maa wanni isii kadhataniif immoo tokkoffaa isinilleen hamzaa irraa haa deebi'u tokkummaa haa ta'u asli haa ta'u namni maqaa islaamummaallee balleessisiise maqaa ustaadotaallee yakkisiisaa jiru tokko mataa keessa wallahi tokko mataa keessa namni kun hin dhibamne fayyaan qaba osoo beekuutiin diinan daldalaa jira osoo beeku maqaa ustaadummaa baatee namni maqaa ustaadatiin isa kabaja akka nama wannatti gizee kaan quraana rabbii qabate narraa dhaabbadhaa namni awwala ofii dhaabbatee yoo namni isatti duulaa jiraate narraa dhaabbadhaa rabbi shaamiin birootti bilbilee lammata miidiyaa gubbarratti hin bayni jedhe hogganaa keenya cabseeti aybayee tuffatee olomaa'ii gurguddaa kana mara tuffateeti asitti dhalaa takkatti wajjin diinan taphata jechuudha shari'aa nutti hima inumaa waa deebi'ee ofittuun himne namni awwala namatti hin himuun dursa ofitti himeetii namatti himaa dhufe khutbaa jechuudha gaafan jalqabu inni immoo ay dhufe waa'ee amaanaa rasuula rabbi nutti hima of biratti dhiisee waan silaa rasuulli dhaaman kanaafi isinis warri waa gargaartanis rabbii keessan sodaadha meeqaa kamtu jira haati teenya yoo dhugaa sagalee hawaasa ta'uu barbaaddan hawaasa biyya keessa miidhamu jiru ummata buqqa'ee aduu fi qabbana keessa beela keessa jiru san habakka adda addaatti dhumataa jiru ka haqa qabu kana sagalee ta'a gargaara ka fayyaa qabu osoo fayyaa qabu argarru wanni maraate tokko hin jiru namni maraate waa'ee jaalalaati bilbila guddaa qabatee dhufee uffata tottolfatee dhufee waa'ee jaalalaa namni warna takka wajjin hin maraatu jechuudha kama fayyaan qabne bilbilallee darbee qullaa baafatee deema kun amma osoo huccuun baafatiin keessan maraate san nuti kana wajjin nu maraachina hawaasa keenya yeroon kun yeroo waa'ee ramadaana fadiilaa ramadaana irraa namuu dubbatatu hawaasni keenya dhibee hedduu qaba kabiyya keessas haa ta'u kabiyya ambas haa ta'u amaanan guddaan taruma isinidha tokkummaanis hamzaanis warri bakka kana jirta warri feemasoota waan amma dalaydan kana guyyaa qiyaama immoo imaama rabbitti irraa gaafattan khayrii ta'us hamtuu ta'us ajandaan kun khayrii ta'a
يخاهم توقع بكهنا لا لا دامدالا كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته أنا كانوا من داوم بارباد واني أجندا خنا قد يسي ورا فيماسي ورا غرتي ومن فندرة تيسي لالو نجالات دال نجيب مالي جنان يسين تو جزء هندا ماما بيان خنا مجتي دنا فيدير في ومن يسين جالات يسين رادة جيفر وصو يسين برادر بتاني وان هواسني خيسني تنتجاجل مفيدني وان هواس خيسني دبتني هواسني هني اللي أجندا جرا خنا في دجار اللي أجندا خنا في يورون أرى بولانيتي برمو خبراك أيراتني دفن أرى اللي يولو لانين إفتان خبراك جيراتني دفن أرجان كاكاي سنتين راد بتاتا إيرتان جيشور خنا في أنا جرو كم تاخي ياتي أجندا خنا نور أباتي وايمو إسلام ما دلدلو إنجير تجابان إسلام ما دلدل ما بيان أكنمت كوتي أكشيخات أك إمامنا ما تكوت نما إمامة أيدي ما جرو كوتي جبّيا واسا إسلام خنا جوتو إيفا مغافتا وجينجر warri mallaqa kana gargaartanu itti gaafatamtan guyyaa qiyaamada nama fayyaa qabu osoo gartan waan akka wanni miidhameen jiru nama dhibamee miti kun nama jecha rabbii fi hadiisa rasuulaa irraan tarkaanfatee haraama zinaa irratti nama gargaartanii isin deebistanii rasuulli rabbii bar sallallahu alaihi wanni gartee irraantu nama taanii waa wanneen faarfameen illee rabbi namni maamma bayyaan gargaara irraa gaafatamtu jettanii akka ajaa'ibatti irraa gaafatamtan akka ajaa'ibaa kanatti nama rakkate qofaadha kan gargaaramuu qabu kana gahee qabu hin gargaaramu kashadee aslamu al tokko naatura irran deebi'a meerra naa deebi'a namni maamma bayyaan gargaaree irraa gaafatama jettanii akka ajaa'ibaa kanatti irraa gaafatama akkamitti jee namni kun laal takkaffaa imoo gubbarra yoon dhayxaan nama imoo kana gubbarra hoggaas Muhammad bayan ijoollee sanuu kabajuu didee markada Abdallah ibn Umar nama dhibba tokko imoo kanarra namni barsiisallee akka gaarii barsiisu ture laal nama hawaasallee barsiisu namni hawaasni illee akkasuma isaa godhe garuu umma nuti waa hunda haasa'uun barbaannu miidiyaa kana gubbarra hawaasnis akkasuma isaa godhe inni illee hawaasarraa galata qaba hawaasni illee لا والله ما طلبت شكرا الحمد لله بخير الاخبار هنا الباري لا ابو عبد الله akka jirutti guutuu ijoollee markada irra jechuu dhiisee qollofe namni tokko isarratti hin dubbatu akka waan rabbii kanatti nama olumaa dhaqee nama na dhaabbatu jedhee isa gorse ilmi irra cufatee gad darbee biraa Ayyee galatooma namni maamma bayyaan al tokko abumaa irri abumaa al tokko namni maamma bayyaan waan isaanii kanarra waa gaafii waa isaaniirra dabalu ayyee itti dabaltu waan nama hawwata godhanamu ta'e jirnu namni maamma bayyaan deeggartan gaa maallaqa sanarraa gaafatamuun keessa waan oolu miti maallaqa sanarraa sadaqaa isinii ta'uu miti deebi'ee waan isin irraa gaafatamuun keessa waan oolu miti jechuudha kana sirriitti qabadhaa galatoomii mubaarakuun sammaa ulfaadhuun siin jedha itti fufa tokkummaa wanni anillee jechuu barbaade bakka gargaarsaa sanirratti gargaarsi sirrii miti jedhaanis gargaarsi sirrii miti nama safaaxaa jiru barsiisaa jiru birri argataa ture yeroo dheeraa 700 osoo yatiimni rakkataa jiru osoo rahimni keessan rakkataa jiru baadiyyaatti zayitii waan bitatuun hin qabne warri harargee osoo warri gaara mul'ataa namni meeqa rakkatu jiru yatiimni meeqa boohu jiru ramadaana waan soomuun hin qabne nama safaaxoo miidiyaa irratti gargaaruun huguma akkuma ishee muftiin jedhe rabbi biratti nu gaafachiisuu irraa waan hin oolle safaaxaadha kun safaaxoo jira quufa tokkana isa godhaa jira hawaasa harka isaa dhahaa jirutu isa boonse waan taateef namni kun gargaarsi isaa sirrii miti haa yaalamu yaala isaa irratti hojjedhaa warri fe'asoota gargaarsa isaa nurraa dhaabaa jechuu barbaade. Ila tokkummaa sagalee kee dhagama. Inda gama warri rikardi godhaa jirtan argitu keessaan booddee ta'u. Mee tokkummaa sagalee kee dhagama. tokkummaa salaani nu biraa ga'ee hin deebi'a. Ila akkeetti gargaarsi kun Sheekh Muftii fa'aa fi Abuu Maahiin gaafii walirraa qabna magriiba salaatee dhufa. Jechuun maallaqni namni gargaarisa kun hin gaafatama isa gargaara qofa osoo hin taane inni gargaarisa hin gaafatama. Salaatee dhufa. ila Hayyee isin salaataa kottaa isin salaataa kottaa. Sheekh Muftii waan isin gaafatan. akkeetti namni kun irraa hin gaafatame tokkoffaa irratti namni
girgiddarratti argee ture galgala yeroo rafu sharariitti girgiddarratti argee ture. Gaafa ganama inni hirribaa ka'u sharariitiin hin jirtu. Eegasii boohee maatitti iyyee sharariitiin galgala as jirtu sun mataana seentee jirti hin jirtu jedhee iyye. Akkamitti mataa seenti sharariitiin hin jirtu sharariitiin mataa keessa na jira jedhee maraatee dhukkubsadhe jedhee ciisaa ture. Achi booda mana yaalaa gaafa geessanitti yoo qoratanuu sammuun isaa nagaa sharariitii wayiitu keessa hin jirtu maal godhamuu qaba jedhanii doktora hedduu bira fidanii doktorri kun sammuun isaa xiqqoo waan sanitti amanuu san hubateeti waan sammuu qoricha sammuu nama hadoochu kana waraananiiti sharariitii ajjeesaa fidaa jedhee sammuu isaa xiqqoo dhiiksanii sharariitii kana si keessaa baasne jedhanii fidanii. Achi booda namichi kun hin fayye jechuudha. Inni kuni waa lamarraa qullaan ta'u yookiin akkuma isitti amane kanatti sammuun isaa isirratti miidhamee jira. Yookiin ammootu isima kanatu waa itti godhee waan jedhu yoo na ajaa'ibu jira. Yookiin ammoo jarri kun sobaa jiranii. Ammas sobaa jiranii. Namni kuni edda hin fuudhee akkas ture amma gaafa maxxansu ani kana booda fuudharraa garaa muradhe jedhee FB isaarra maxxansee ture. Kanaa miti wanni daa'imandii miti. Daa'imandii miti ani maatii qabu ijoollee qabu kun yoo har'a gadhiisu taate isiin na diddee yookaan natti korraa taate fuudha dhiisee ta biraa fuudha. Daa'imandii miti wanni nama meeshaa miti. Kan miidiyaa irratti yeroo hunda ittiin iyyan meeshaa miti. Kanaaf namni kuni yeroo kaan mallaqa barbaada mallaqa kanarraallee taa'uu didee waan isii dubbachuu kanallee dhiisuu didee dhiifama isinirra dheerachuu jira. Kanaaf sammuu isaa akka ittiin tasgabbaa'uu fi xiqqoo sammuun isaa kun qoratamuu qaba miidiyaa irraa teessifamuu qabaadha wannan jechuu qabu.